Ammaan tana hawwan keenya yookaan hayyoonni keenya warreen qopheessitoonni nyaata kanaa guyyaa irraa sadaqaa tana gaggeessuudhaan ganamarraa kaanii asitti argamanii nyaata bilcheessanii nyaata isaanii kunoo isaan dhiyeeffataa jiran. Nyaanninis kunoo yeroo waxii qofaan raafe kana fakkaata. Waxiis itti qicanii isaanis kunoo kana sharaa lamaan dhaabbate bakka lamatti addaan baasan jechuudha. Afooshaa oliitii fi afooshaa gadii jedhanii biyyoo bakka lamatti nyaata gaggeessan sanis booda ni qarratna haammaa ammoo kan tuni dirreedha. Booda yeroo ummanni furaadha yeroo dhiyaattee afannimma haala kanaan afamaa jira. Yeroo hawaasni salaataaf dhiyaatanii furaan geessatti dirree tana dhufanii guutanii hoggaasis ni saniif qarratna. Amma ammoo haala kanaan kana fakkaatti. Haaskuulii mana barumsaa dirree mana barumsaati jirra. Kunoo turis garee takka garee afooshaa gadii jaamti biyyoo gadiiti biyyoo jaalalaati. Tun biyyoo jaalalaa tun biyyoo odaatii fi biyyoo jaalalaa jettee bakka lama jirti. Ta'olii ammoo biyyoo tokkummaati. Nyaanni isaan itti bilcheessaa oolan kunoo eeleen tana fakkaatti. Nyaanni isaan baafatan warreen nyaata kana dalagaa oolanis kunoo haawwan kana. Isaan kana nyaanni isaanii immoo gareen tunis kan isaan qopheeffatan kana. Waxii qofaatu raafee kana booda waxii itti baafatanii boodaas isaniif waxii gishee isaan baatan isaniif hin qarras. Suugoon kunoo nyaanni isaan qopheessan nyaata addaati minchaatti fakkaata. Bifa qulqullina qabuun bifa ajaa'ibaatiin aduu sana keessa obsanii soomana kanaan haawwan keenya qopheessaa oolan. Nyaanni kunoo kana taammaan tana akkana nyaatan xiqqaa jirtu addeen diyyaadha. Kana fakkaatti. Haaya kunoo isaan kunuutti fakkaatti isii kunoo addee malee ani taatu jirti. Galanni rabbi ayyaana tanaa galuu fi haawwan keenya hundinuu asitti dafkaa oolan sadaqaa tan gaggeessuudhaaf dafkatti humna isaanii mudhii jabeeffatanii asitti bilcheessaa oolanii isaan kan hundaa'u rabbiin jannataan jazaa isaanii haa qananiisu. Amma kunoo taachii salaallee taafooshaa gadiiti biyyoo odaa yookaan biyyoo jaalalaati turammoo ta biyyoo tokkummaati yookaan biyyoo olii jaamti. Waxiin isaanii kunoo bifa kanaan qophooytee jirti haala kana fakkaatti. Maashaallah waxii ajaa'ibaati akka michatti dalaydan isa. Waxii maashaallah sadaqaa waa sadaqaa jaariyaa taate. Haawwan asirratti lafaanii aduu sana keessa nyaata kana bilcheessaa oolan hunda jazaa isaanii jannata rabbi haa qananiisu. Hundaafuu jazaa rabbi haa kennuuf.